mootummaan xiyyeeffannoo sassaabbii galiitiif kenneen bara kana ji'oottan 8 darban keessa birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 90 walitti qabamu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Ministiba kana namoota vaayirasii kooronaatiif qorannoo taasifamu 4 keessaa tokko irratti vaayirasichi argamaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Kamutan kabajamu daawwattoota keenya oduu keenya sa'aatii kana isinitti himna oduu waliin nabatti shoomati oduuwwan keenya irraa kan oolmaa paarlaamaa guyyaa har'aa irratti xiyyeeffataniin eegalla hanga xumuraatti nu faana tura. Mootummaan xiyyeeffannoo sassaabbii galiitiif kenneen bara kana ji'oottan 8 darban keessaa birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 90 walitti qabu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa 11ffaa irratti argamuun gaaffilee weerara vaayirasii kooroonaa fi dhiibbaa dinagdee irratti uume waliin wal qabatee miseensota mana marichaaf deebii kennanii jiru. Olaanaa Yaaddisaa dabalata oduu kana qaba. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 11ffaa gaggeesseen dhimmi weerara vaayirasii kooroonaa fi dhiibbaan inni dinagdee irratti qaqqabsiisee ka'uudhaan ministeerri muummee deebii irratti laataniiru. Raawwiin faayinaansii waliigalaa weerara vaayirasii kooroonaatiin akka miidhamnee fi daldaalli alatti ergamu dhiibbaa jala akka hin seenneef hojiin hanga ammaatti hojjetamaa ture maal fakkaataa gaaffii jedhanii kaaniif ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhiibbaan weerara vaayirasii kooroonaatiin wal qabatee jiru cimaa ta'us garuu biyyattiin bu'aalee gaggaarii ta'an galmeessisaa jirti jedhani. ከዓለም በተለየ መንገድ ኮሮና ማኔጅ ማድረግ ስለሞከር አሁን የመጣው እንዝላልነትና ቁጥር የማደግ እንደተጠበቀ ሆኖ አምና ግን በጣም ሰክሰስፉል ኮሮና ተዋቹዳፍ ያሊ ታሲፍኔን ወጋ ደርቤ ቶአኖ ቫይረስቻቲስ ተኤ ዲነግዴ ኡቱቡን ረቲ ቢዮታ milkaa'an keessaa Itoophiyaan tokkodha. Guddinni kun kan waliigalaa qofa osoo hin taane jireenya dhuunfaa irrattis jijjiirama doolaara 1,000 olii GDP keenyaa immoo yeroo calqabaatiif miiliyoona 100 oliin bara itti galmaa'edha. Kun maal jechuudha? Nuti waan ittiin daabboo bitannu dhabnee guddinni akka kanaa maal jechuudha jechuu dandeessu. Garuu galiin dhuunfaa fi kan GDP yeroo gabaabaa keessatti kan wal simatu miti. Fakkeenyaaf hindi yoo fudhanne guddinni biyyatti dabaleera jedhamus namni hindi deeme tokko guddina kana arguu hin danda'u. Magaalattitti rakkoo jireenyaa keessa kan jiran hedduudha. Chaayinattis waggoottan 20 darban keessatti guddinni jira jedhamus namootni rakkoo keessa jiran ammas baay'eedha. Isaan kana giddugaleessa yoo godhanne guddina kana arguu hin dandeenyu. በደህንነት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እና ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ማዕከል አድርገን ካየን እድገቱን ማየት አንችልም። Barakana gama oomishaalee alergiitiin hojiilee hojjetameen ji'oottan 6 darbanitti dhibbeentaa 21 guddinni galmaa'eeras jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Kun ammoo guddina waggoottan darban keessa galmaa'ee kamiiniyyuu ni caalasi jedhani. Dandeettii galii walitti qabuu biyyattii irrattis hojii gaariin hojjetameeras jedhaniiru. በ2010 ሪፖርት ያደረኩላችሁ 176 ቢሊዮን ብር አስገብተናል የሚል ነው። bara 2010tti galiin Itoophiyaa walii galatti birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 76.9 ture. Bara 2011tti ammoo jijjiiramoota muraasa taasisuun guddina birrii biiliyoona 20 fiduudhaan birrii biiliyoona 100 fi birrii biiliyoona 96 galii taasifneerra. Bara 2012tti immoo birrii biiliyoona 30 ol dabaluudhaan biiliyoona 200 fi biiliyoona 28.9 galii taasifneerra. Kun jijjiirama guddaadha. Bara kana ammoo addatti ji'oottan 8 kana qofa keessatti birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 91dha. በዚህ 8 ወር ብቻ ያስገባነው 191 ቢሊዮን ብር ነው። Bajeta kaapitaalaa guddisuunis xiyyeeffannoo mootummaa isa guddaa ture kan jedhan ministeera muummee Abiy Ahmed baroota darban keessatti bajanni kaapitaalaa daballee akka argisiisu taasifameera jedhaniiru. የ2010 ካፒታል በጀታችን 97 ቢሊዮን ብር ነበር። ይሄ 97 ቢሊዮን ብር ነው ለሁሉም ነገር የሚከፋፈለው። በዚያ ምክንያት በየቦታው ያሉ ፕሮጀክቶች በሚፈለገው ልክ ሊሄዱ አልቻሉም።
baasiin bajata kaapitaalaa bara 2010tti qabanne birrii biiliyeena 97dha. Kanatu hundaaf qoodama. Kanaafidha pirojektiin bakka hundatti walqixa deemuu kan dadhabe. Waggaa isaatti bara 2011tti gara biiliyeena 100 fi biiliyeena 1tti guddateera. Waggaa darbe ammoo gara biiliyeena 100 fi biiliyeena 24tti guddateera. Bara kana ammoo birrii biiliyeena 100 fi biiliyeena 60 qabanne. Yeroo galiif baasiin kaapitaalaa dabalaa deemutti pirojektoota dhaabbatan itti fuufsisuuf carraa arganna jechuudha. ገቢም እያደገ የካፒታል ወጪም እያደገ በሚሄድበት ሰዓት የምንላቸውን የቆሙ ስራዎች፣ ፕሮጀክቶች፣ የህዝብ ጥያቄ ለመመለስ ሰፋፊ እድል እናገኛለን ማለት ነው። አመስታናን ተዋኖ ወረረ ቫይረስ ኮሮና ራት ታስፈሙ ጭምሱዳን ዲነግዴ ብየቲ ደልደላ አለርጊቲን ኦቱቡፊስ ጭሚናን ኒ ሆጀተማ ጀደኒም Manni maree bakka bu'oota uummataa karoora misoomaa waggaa 10 biyyattii irratti mari'achuun raggaasisee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed walgahii idilee mana marichaa galma walgahii waajjira ministeera muummeetti ta'amirratti argamu gaafii yaada karoorichaa irratti miseensota mana maree biraa keef deebii kennanii jiru. Hawwii Taaffasaa. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 11ffaa bara hojii ja'affaatiin dhimmoota xiyyeeffannoo itti kenne keessaa karoorri misooma waggaa 10 isa hangafaati. Karoorri kun karoora guddina biyyattii dhugoomsuuf kan qophaa'e ta'uu akka gaariitti kan kaasan miseensonni mana marichaa, haa ta'u malee biyyattii keessatti yeroo muraasaaf kan itti fufu karoorri diinagdee fi kanneen biroo bifa akkamiin hiikamuu danda'a kan jedhu bifa gaaffiitiin kaasaniiru. ከነዚህ የማክሮ ኢኮኖሚ ተግዳሮቶች መካከል ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል rakkoolee maakiroo ikonomii muraasa kaasuuf yoon yaale daldala alergii fi galchuun keessa madaallii waliin dhaamuun hanqinni sharafa biyya alaa qusannoo fi investimentiitiin kan jiru daballii gatii meeshaalee irratti mul'atu dandeettii gibira walitti qabu kan jedhu akka agarsiisutti mul'isuun ni danda'ama. Haa ta'u malee gufuulee diinagdee olitti ibsame kunniin yeroo dheeraaf diinagdee keessa kan turan ta'uu isaaniitiin gufuulee kanneen furuuf yaaddoleen furmaata ta'an hangam rakkoo mul'atu furuu danda'u. Karoorri misooma waggaa 10 karaa saayinsawaa ta'een karoorsuurra darbee yaalii waldeeggarsa lammiilee yeroo yeroon to'annoo fi hordoffii barbaada kan jedhuuf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa fakkeenya badhaadhinaa Afrikaa taasisuuf karoorfamee hojjetamaa jiru dandeettii dhaabbilee karoora keessa galchuun waan ta'eef dandeettiin raawwii isaa olaanaa ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaan dandeettiin qabduu fi haalli isheen irra jirtu bifa bu'uura godhateen karoora qophaa'e ta'uu ibsuun karoorichas dhugoomsuuf caba maakiroo suphuudhaan dameelee dhuunfaa cimsuu irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan akka hojjetamus caqasaniiru. ዓላማውን ስንመለከት የገበያ መር ኢኮኖሚ እንፍጠር ይልና ዝም ብሎ ገበያ መር ሳይሆን ፕራግማቲክ የገበያ መር ይላል። Kaayyoo isaa yeroo ilaallu haala diinagdee gabaa ni humna jechuun callisanii osoo hin taane haala qabatamaa ta'een dandeettii Itoophiyaan qabdu bifa xiyyeeffannoo keessa galeen diinagdee akkanaa uumuu jechuudha. Biyya tokkotti wanta nu mudate akka jirutti yoo finne hin hojjetu. Muuxannoo gaarii achi jiru finnee haala ofii keenyaa keessa jiru waliin wal bira qabnee yoo deemne garuu diinagdeen keenya haalli isaa bu'a qabeessa ta'a. Maaliin tokkoffaa dameelee dhuunfaa cimsuudhaan Itoophiyaa keessatti abbootii qabeenyaa hedduu horachuuf karoorfamee hojjechuu qabna. Abbootii qabeenyaa hedduu yoo uumuudhaa baanne hojii dhabdummaan hin hir'atu. Diinagdeen waliigalaa hooggantummaa mootummaa qofaan guddachuu hin danda'u. Kanaaf liqaa jiru dhibbeentaa 45 irraa waggaa 3 keessatti 74 kan geessisne. Lammaffaa caba maakiroo suphuudhaan madaallii alergii fi fichisiisuu amma kallattii eegalleen sirreessaa yoo deemne fageenya qusannoo fi investimentii gidduu jiru yoo dhiphisaa deemne shakkii malee kaayyoon isaa ni milkaa'a. Gama biraatiin karoorichi waan bal'ate fakkaata jechuun kan ibsan miseensonni mana marichaa karoorichi haala qabatamaa amma biyyi keenya keessa jirtu kan hin bu'uureffannedha jechuun gaaffii dhiyeessaniiru. Teekinooloojii bu'uura kan godhate qonna irratti yoo hojjetame industiriiwwan keenya humna guutuu qabaniin akka oomishan yoo taasifame damee albuudaa fooyyessuun yoo danda'ame seenaa Itoophiyaa damee tuurizimii waliin wal qabsiisuun qabeenya tuurizimii qabnu haaromsuun yoo danda'ame karooricha waan hin milkeessineef hin jiru jechuun Dr. Abiy Ahmed himan. በዚህ ዕቅድ ውስጥ አንዱ በትኩረት ያየነው ነገር የዘርፍ ብዝሃነት ነው።
አንደኛው ብዝሃ ዘርፍ መሆን አለበት። በአንድ ጉዳይ ዲፔንድ ማድረግ የለብንም። ብዝሃ ዘርፍ ሲባል በግብርና፣ በማዕድን፣ በኢንዱስትሪ karoora kana keessatti tokko kan xiyyeeffannoon ilaalle heddummina dameeleeti. Dhimma tokko qofa irratti xiyyeeffachuu hin qabnu. Qonnaan, albuudaan, industiriidhaan, turizimiidhaan, ICTdhaan hundumayyuu walqixa guddisuun bifa jijjiirama fiduu danda'uun taatoo taanee hojjechuu qabna. Kana malees karoora waggaa 10f qabame dhugoomsuun heddumina dameelee fi shoorri dameewwan garaagaraa ba'atan murteessaadhas jedhan Dr. Abiy Ahmad. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed rakkoo nageenyaa naannoo Matakkalitti uumamee tasgabbeessuu fi lammiilee qe'ee isaan irraa buqqa'an gara qe'eetti deebisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamu himaniiru. Mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Kamiseetti uumamee furuudhaa fi waan gochuu qabu mara godhaatii jira kan jedhan Dr. Abiy Ahmed qaamolee dhimmichaa fiixee lamaanitti harkisaa jiran uummata lamaan miidhuurraa akka of qusatanis hubachiisanii jiru. Awwayyuu kafanii. Ministeerri muummee yaa'ii idilee 11ffaa bara hojii jaaffaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti gaaffilee haalota wayitaa'oo fi dhimmoota nageenya biyyattiin wal qabatanii fi miseensota mana maree irraa ka'aniifis deebii laataniiru. Duula olaantummaa kaabatti kabachiifameen wal qabatee mootummaan gaaga'ama waraana booda uumamu dursee waan hubatuuf murnichaa waliin gara waraanatti akka hin galamnee fi duulichi injifannoon erga xumurameen boodas hojii deebisanii dhaabuutiin uummatni Tigraay jireenya idilee isaatti akka deebi'uuf mootummaan hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu himaniiru. Murnichi aggaammii isaa olola waraanaan guutuu biyyattii irra darbee biyya ollaa irrattis taasisaa tureen waraana eegaleen erga injifatame boodas gaaga'ama waraanaan wal qabatee dhufutti fayyadamuun deeggarsa uummata Tigraayiif taasifamus saamaa maqballeessifammoo uummatichaa ajjeesaa jiraachuus ibsaniiru. Qaamoleen murnichi hidhannoo hidhachiisee sanga yoonaatti guutuu biyyattiitti naannolee garaagaraatti lammiilee ajjeesaa fi buqqaasaa jiraachuus ibsaniiru. Duula olaantummaa seeraa fudhatameen wal qabatee biyyootni addunyaa Itoophiyaaf michooma guddaa agarsiisanii fi carraa argametti ammoo Itoophiyaa diiguuf fedhanis ifatti mul'achuus ibsaniiru. Itoophiyaan biyya yoomiyyuu hin diigamne ta'us mirkaneessiteerti jedhaniiru. ፈተናን፣ ያልተገባ ጫናን፣ ጥቃትን፣ መድሎን፣ ክደትን በዘመናት መካከል የተሻገረች አገር መሆኗንም ይዘነጋሉ። qormaata dhiibbaa hin mallee fi kan biyya alaarraa taasifamu akkasumas haleellaa gantummaa biyya baroottaniif injifattee keessa dabarte ta'uun ishee yeroo baay'ee ni dagatama. Dhumateef amma ni kufte osoo jedhamtu biyya hin kufne ta'uu irra deddeebiin agarsiifteerti. Waraana abdii illee shanee fi TPLF yeroo rakkootti biyya diiguuf banan injifanneerra. Har'a Itoophiyaan ni diigamti sodaa jedhu gonkumaa hin qabu. Sodaan jiru marti badeera. ኢትዮጵያ ትበትናለች የሚል ስጋት 0.1% ነው የለኝም። ስጋቶቹ በሙሉ ተንደዋል። Itoophiyaan biyyoota addunyaa mara waliin jaalalaa fi miira wal gargaarsaatiin akkaataa seera idil addunyaa bu'uureffateenis hojjechuu kan itti fuftu ta'us jala sararanii sodaachisoon alarraa taasifamu kamuu kan hin hojjenne ta'us hubachiisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Ministeerri muummee jeequmsa naannoo Matakkalitti uumame tasgabbeessuu fi lammiilee hedduu deebisanii dhaabuuf hojiin guddaan hojjetamuus ibsanii ammas rakkoo uumuuf qaamoleen socho'aa jiran jiraachuus himaniiru. መተከል ላይ ያው በርካታ ስራዎች ሰርተናል። በጣም ብዙ ውይይቶች ስናካሄድ ነበር። 81 ሺህ ገደማ የጉሙዝ የተፈናቀሉ ሰዎች አስመልሰናል። Matakkalitti hojiilee hedduu hojjanneerra. Marii garagaraa taasifneerra. Gumuuzota 81,000tti dhiyaatan gara qe'ee isaaniitti deebisneerra. Hidhattoonni 3,200 marii taasifameen karaa nagaatti akka deebi'anis ta'eera. Milishoota 10,000 ol leenjifneerra. Gandoota 183 keessaa 170 bifa haaraan caasessineerra yookiin gurmeessineerra. Ammas garuu ni hafa. Adeemsaan hunda isaa kan sirreessinu ta'a. አሁንም ሰፊ ጥረትና ስራ እርቅ ስምምነት ማድረግ ይፈልጋል። Rakkoo nageenyaa kamisatti uumameen wal qabatees gabaasonni fiixee lamatti bahan mootummaa dhaqqabaa jiraachuus ibsanii uummata afaaniin qofa gargar bahee jireenya isaa guutuu waliin jiraatu jeequrraa of tasgabbeessuu akka barbaachisus himaniiru. Mootummaan gama isaatiin waan gochuu qabu hundas hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Barbaachisummaa humna addaa naannolee ilaalchisees qorannoo irratti bifa hundaa'een adda bahee furmaatni kan itti laatamu ta'as jedhaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaaffiilee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa ilaalchisuun ka'ee wayita deebisan Itoophiyaan hidhicha ijaaraa kan jirtuu fi Misraa fi Sudaan miidhuuf osoo hin taane rakkoo gamaa humna ibsaatiin biyyattiin qabdu furuudhaaf jedhan. ህዳሴ ዘርፈ ብዙ የሆነ ጣጣ ችግር ያለበት በገንዘብ ቅድም እንዳነሳሁት በዲፕሎማሲም በጣም በስፋት የሚነሳ ጣጣ ነው።
hidhi haaromsaa rakkoowwan walxaxaa hedduu kan qabudha. Gama maallaqaatiin, gama dippiloomaasiitiin rakkoo keessa jira. Rakkoowwan uumaman hunduu yeroo qorataman dudduuba isaanii rakkoo hidha guddichaatu jira. Ejjennoo Itoophiyaa ifa taasisuuf Itoophiyaan Masirii miidhuuf gonkumaa fedhii hin qabdu. Itoophiyaan Sudaan miidhuuf gonkumaa fedhii hin qabdu. Itoophiyaan kan barbaaddu fayyadamuudha. Biyyoonni kun lameen osoo hin miidhamne fayyadamuu barbaaddi. Obboleeyyan keenya gama kanaan hubachuu qabu kan hin jedhu nuti dukkana keessa jiraachuu hin qabnu. Ibsaa barbaanna. Ifni kun immoo gara isaaniitti ce'uun yoo isaan gargaare malee isaan hin miidhu. Lagni Abbayyaa yeroo laganaan jedhamee waamamu qooda dhibbeentaa 85 kan qabudha kan jedhan Dr. Abiy Itoophiyaan garuu hanga ammaatti bishaan guutuudhaaf itti fayyadamte bishaan roobaati malee bishaan duraa yaa'uu hir'isuu miti jedhaniiru. ከአባይ ጋርም ተያይዞ ለሚነሳው መከራከሪያ ሀሳቦች አባይ ወደ ካርቱም ሄዶ ናይል የሚባለው ውሃ ጋር የሚገጥመው 85% በላይ ሼር ያለው ውሃ ነው። Abbayyaa walii wal qabatee yaadonni falmii ka'anis bishaan Abbayyaa Kaartum ga'ee bishaan Naayil jedhamuun yeroo wal quunnamu dhibbeentaa 85 qooda kan qabudha. Kabajamtoonni bakka bu'oota uummataa akka hubattan kan hin barbaadu mootummaan Itoophiyaa bishaan Abbayyaa bara darbees iniine ganna dhufus inidhu roobatu akka iniine nu dhorke bishaan Abbayyaa osoo hidhuu barbaanne har'as ni hiina ture. Abbayyaan yaa'aa jira. Bishaan xaanaarraa ka'u kun ji'a darbees tureera. Ji'a 2 fi 3 duras tureera. Nuti hin tuqne ganna yeroo roobni roobu isa roobu keessaa yoo guddate dhibbeentaa 5 fayyadamne roobas hin fayyadamina kan jedhan taanaan kun xiqqoo ulfaata. Hedduun yeroo haasaan Abbayyaan hidhamee jedhu hin dogoggoriinaa. Abbayyaan inni xaanaarraa ka'u yeroo hundumaa waggaa guutuu akka yaa'etti. Yeroo gannaa garuu kallattiiwwan hundaa lolaan yaa'u baay'ee olaanaa waan ta'eef isarraa waan xiqqoo hambifachuuf tattaaffii taasisaa jirra. Kanaan alatti garuu xaanaa hin fayyadamiinaa jedhamne roobas hin fayyadamiinaa yoo jedhamne mee nuti akkam taanaa? Kanaaf gaafa hidha haaromsaa hojjennu eenyullee miidhuuf fedhii hin qabnu. Inumaayyuu anniisaa irratti osoo waliin misoomsinee gaariidha. Itoophiyaan humna anniisaa maddisiisu hedduu waan qabduuf nuti kan barbaannu waliin guddachuu qofaadha. Haa ta'uutii garuu hidhi haaromsaa rakkoo hedduu qabaatus wantoonni ittiin qoramnu hedduun jiraatus akkuma uummata Itoophiyaaf waadaa galletti ni milkeessina. Haala guutiinsa bishaan ganna dhufu ilaalchisuunis Itoophiyaan waliigaltee barbaachisuuf qophii ta'uu kan hime ministeerri muummicha. Kanaan alatti garuu waliigaltee biroo keessa galuuf yeroo guutiinsa bishaanii waan jala darbuu fi hin keessummeessinu jedhaniiru. የሚቀጥለው ክረምት ውሃ አያያዝ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ውሃ እንዴት እንደሚሞላ ሳትፈርም ውሃ ባትይዝ የሚል ጥያቄ ይነሳል። የግብጽና የሱዳን መንግስት ዝግጁ ከሆኑ ውሃ አሞላልን በሚመለከት ኢትዮጵያ ነገ ጠዋት ለመፈረም ዝግጁ ናት። Haala guutinsa bishaanii ganna dhufuu wal qabsiisee Itoophiyaan haala kamiin bishaan akka guuttu osoo hin mallatteessin osoo bishaan qabachuu baattee gaaffiin jedhu ni ka'a. Mootummaan Masirii fi Sudaan qophii taanaan Itoophiyaan dhimma guutinsa bishaanii wal qabatee mallatteessuuf boru ganama qophiidha. Hin mallatteessitu jedhamee akka odeeffamu nan beeka. Garuu nuti qophiidha. Nuti bishaan kan qabannu seeraani. Haa ta'uutii garuu dhimma bishaan guutuu fi adeemsa isaa waliin dubbanna kan jedhamu yoo ta'e yeroo waan fudhatuuf wanti waliin dubbannu waan jiruuf ganna kana nu jala dabarsa. Obboloonni keenya Masirii wanti nuuf hubattan bishaan guutuu ganna kana of jala dabarsuu jechuun doolaara biiliyoona 1 dhabuudha. Waggaa waggaan Itoophiyaan doolaara biiliyoona 1 dhabdi. Kana eessa baakuutiin fidaa? Kuni waan hin danda'amnedha. Kanaafuu bishaanicha ni qabanna. Bishaan qabachuu keenya fuuldura waliigalteen taasisamuu jiraate qophiidha. Bishaan yeroo qabannu garuu karaa isaan hin miineen ta'uu itti amannee hojjenna. Obboloonni keenya akka miidhaman waan hin barbaanneef biqiltuu biiliyoona 6 ni dhaabna. Innis bokka akka dabalu taasisa. አይመችም፣ አይቻልም፣ እሱ አስቸጋሪ ነው እና ውሃውን እንይዛለን። ውሃ ከመያዛችን በፊት የሚደረግ ድርድር ካለ ዝግጁ ነን። ውሃ ስንይዝ እነሱም በማይጎዳ መንገድ መሆኑን እርግጠኛ ሆነን እንሰራለን። Filannoon bara kanaa dimokiraataa haqa qabeessaa fi kan paartilee siyaasaa hundaa qixa hirmaachisuu taasisuudhaa fi mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himanii jiru. Abdulnaasir Jamaal dabalata qaba. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 11ffaa bara hojii 6ffaa walgahii 5ffaa isaa taa'eera. Walgahicha irratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhimmoota waqtawaa biyyaa fi karoora misoomaa waggaa 10 irratti gaafii fi yaada miseensota mana marii irraa dhihaateef deebii kennaniiru. Haaluma kanaan miseensonni mana marichaa
filannoo biyyoolessaa marsaa jahaffaa bara kana geggeeffamu ilaalchisuun mootummaan filannoo dimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf carraaqqii taasisaa jiru gaafataniiru. ምርጫ ከዜጎች ህገ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች አንዱ መገለጫ በመሆኑ filannoon ibsituu mirga heera mootummaa fi dimokiraasii lammiilee ta'uun wal qabatee filannoon dhufaa jiru haqa qabeessa dimokiraatawaa walaba hirmaachisaa akkasumas filannoo dirree siyaasaa bal'isuu fi amanamummaa qabu akka gaggeeffamuuf hirmaannaa paartilee siyaasaatiif maaltu hojjetamaa jira. Paartileen siyaasaa tokko tokko hirmaannaa filannoo irratti komii dhiyeessaa waan jiraniif kanarratti yaadni keessan maalinni? Dirree siyaasaa bal'atee fi dhiibbaan garaagaraa jiraatus filannoon bara kanaa haala kamiyyuu keessatti ni geggeeffama jedhan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad. Filannoon kunis akka milkaa'uuf paartiilee siyaasaa filannoo keessatti akka hirmaataniif mootummaan deeggarsa garaagaraa taasisaa jiraachuu dubbatan. Haa ta'uutii garuu paartiileen siyaasaa tokko tokko filannoo keessatti hin hirmaannu jechuun filannoo keessaa bahan jiraachuu eeraniiru. በዚህ ምርጫ ለመወዳደር ፈልገው ዝግጅት እያላቸው የሚወጡ ፓርቲዎች በሚመለከት ፓርቲሌን filannoo kan irratti hirmaachuu barbaadan qophii taasisaa jira ilaalchisee mootummaan daandii walakkaa ol deemee mari'achiiseera kadhateeras deeggareera paartileen siyaasaa hin dorgomnu jedhanis anis dubbiseera filannoo keessaa hin bayinaa dorgomaa deeggarsa barbaachisaa isiniif taasifnaa jenneeni jirra. Filannoon bara kanaa dimokiraatawaa haqa qabeessaa fi dirreen filannoo walqixxummaan paartilee siyaasaa akka keessummeessuuf hojjetamaa jira jedhan. የዚህ ምርጫ ዋነኛ ዓላማ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ kaayyoon filannoo kanaas dimokiraatawaa naqa qabeessaa fi filannoo kana paartileen hundi walqixxummaan keessatti hirmaatanii akka dorgoman gochuudha. Kanaan paartileen siyaasaa yoo injifatan nuti ammoo yoo injifatamne yeroo jalqabaaf mootummaan amma jiru baga gammaddan jedhee ce'umsa aangoo yookiin aangoo dabarsinee ilaaluudha. Paartiileen siyaasaa kana booda filannoo keessatti hirmaachuuf fedha qaban yoo jiraatan boordiin filannoo biyyaalessaa seeraa fi ittiin bulmaataan daangessuu osoo hin taane akka hirmaataniif carraa laachuu qaba jedhan. አሁን በቅርቡ ውድድር ፍላጎት ያላቸው ፓርቲዎች ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ አቅርበዋል። yeroo dhiyoo kana paartileen siyaasaa hirmaachuuf fedha qaban boordii filannoo biyyaalessaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartilee kanneen akka hirmaachisuu abdiin qaba. Hirmaachisuu qabas jedheen amana. Dr. Abiyyi gaafii miseensota mana marichaaf deebii eegalaatan booda karoora misooma waggaa 10 miseensota mana marichaan eegarratti mari'atame raggaasifameera. Boordiin filannoo biyyaalessaa meeshaalee galmee filattootaaf barbaachisan naannolee filannootiif raabsuu eegalee jira. Boordichi haaluma kanaan galmee filannoo baatii tokkoof turuu fi naannolee filannoo 673 fi buufataalee filannoo 50,000 ta'aniif meeshaalee filannoo erguu eegalee jira. Meeshaaleen filannoo kunniin qajeelfamoota filannoo sanadootaa fi chaappaa akkasumas meeshaalee ittisa vaayirasii kooronaaf gargaaran fa'i jedhamee jira. Filannoo bara kana ilaalchisuudhaan lammiileen mirgaa dimokiraasii qabanitti haalaan fayyadamuu qabu jedhan ogeessi seeraa fi dursaan garee dagaagina naamusaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Fayyeeraa Haayiluu yaada ETV Afaan Oromoof kennaniin. Filannoon kun bu'aa qabeessa akka ta'u akka milkaa'u fedhii hawaasaatis fedhii qaamolee siyaasaa garaagaraatis jedhee namana. Kanaaf filannoon kun karaa bu'a qabeessa ta'een akka xumuramuuf hundumtuu gahee isaa bahuutu irra jiraata. Akka hawaasaatti yoo fudhanne hawaasti mirgi dimokiraasiidhaan kenname jira. Seeraan mirgi kennameef jira. Mirgi filuu jira. Mirgi filatamuun jiraata. Kanaaf mirga filuu isaa sana gaafa eksarsaayis godhu seeruma biyyattiin qabdu irratti hundaa'e paartileen siyaasaas mirga filatamuu isaanii gaafa eksarsaayis godhani seeruma biyyattiin qabdu irratti hundaa'anii ta'uu qaba jedhee tan amana. Kana keessatti namni hundumtuu ilaalcha garaagaraa waan qabuuf fedhii garaagaraa waan qabuuf akka manneen murtiittis immoo manneen murtii gahee guddaa qabu jechuudha as keessatti. Kanaafis lammiileen naamusaa fi qajeeltowwan filannoo kabajuu fi kabachiisuun keessumaa mirga dimokiraasii qabanitti dhimma bahuu akka qaban ogeessi seeraa kun dubbataniiru. Lammiileen wanti isaanii barbaadan qaama silaa barbaadan bilisummaan filachuudha. Qaamni isaan filatan kun immoo akka silaa bakka filame deemee akka isaan bulchuu isa kana barbaadu lammiileen. Kana gochuudhaaf egaa lammiileen mirga isaanii gaafa eksarsaayis godhan seeruma irratti hundaa'anii bu'uura labsiiwwan jiran irratti hundaa'anii qaama silaa barbaadan filachuu qabu. Sana booda immoo gaafa bu'aan isaa eegamu boordiin filannoo kan aangoo kennameef jira. Isa kana boordii filannoo irraa obsaan eeganii bu'aa isaas fudhatanii yoo bu'aa isaatti illee kan hin quufin ta'e
bakki itti oliyyatamu jira dhimmoonni gara mana murtii dhufan jiru isa kana mirga isaa karaa kanaa seerota jiranii fi labsiiwwan jiran keessatti mirga isaanii exercise gochuu qabu jedhee tana mana hawaasti kanaaf hundumtiyyuu tasgabbaa'uu qaba hubannaan socho'uu qaba biyyi qabnu tokkuma waan ta'eef biyyittiin immoo akka itti fuftuuf namni hundumtuu miira keessaa ba'ee yoo rakkoo qabaate yoo komii qabaate komisaa adeemsa seeraa keessatti komisaa kana fudhachuudhaaf socho'uu qaba jedhee tana mana. Lammiileen biyyattii filuufis ta'ee filatamuuf bifa kamiinuu ulaagaa mirgaa fi filuu filatamuudhaaf gargaaran qooda siyaasa dinagdee biyya isaanii keessatti gahee isaanii gumaachuu akka qaban obbo Fayyiraan himuun yeroo filannoottis manneen murtii gahee waldhabdee tasgabbeessuu akka qaban ibsanii jiru. Qooda waldhabdee furuu kanaanis yeroo waldhabdee mudate manneen murtoo hatattamaan murtoo kennuudhaaf hojjechuu qaban jedhaniiru. Manneen murtii keenya walitti bu'insaa fi wal dhibdee filannoodhaan wal qabatanii dhufan furuudhaaf qophii garaagaraati kan inni taasisaa ture ammas qophii garaagaraa taasisaa jira inni tokkoffaan gaafa walitti bu'insi kun uumamu walitti bu'insa kana furuudhaaf gara mana murtii gaafa dhufu manni murtii gahumsaa fi naamusa amalli silaa hojichaa barbaadu abbootiin seeraa keenya gonfataniitu dhimma kana ilaaluu qabu jennee amanna isa kana gochuudhaaf gahumsa abbootii seeraa gahumsuudhaaf leenjiiwwan garaagaraa bakka garaagaraatti kennamaa jiru sadarkaa garaagaraatti kennamaa jiru. Labsii filannoo irratti seera yakkaa biyyattiin qabdu irratti filannoodhaan wal qabatee waan jiru irratti hojiin hojjetamaa jira. Akka sakaanii waan yeroo eeggatu miti jechuudha dhimmi filannoo kuni walitti dhibdeen filannoo wal qabatee jiru. Isa kana furuu keessatti si'aayinaan akka furamuuf dhaddachi illee hanga qobaatti hundaa'utti qaqqabee jira jechuudha. Dhaddachi hundaa'ee abbootiin seeraa dhaddacha sanarratti muudamanii yookaan immoo ramadamanii jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf waan gurguddaa sadii barbaadama. Walitti dhibdeewwan kana furuudhaaf abbootiin seeraa gahumsaan hojjechuu qabu. Gahumsa isaanii gabbisuuf hojiin hojjetamaa jira. Gama biraatiin naamusa amalli hojii abbaa seerummaa barbaadu gonfatanii argamuu qabaatu. Isa kanas hojiin hubannaa uumuu bakka garaagaraatti hojjetamaa jira. Akkuma nama jedhe immoo si'aayinaan dhimmoonni kun akka keessummaaniif dhaddacha qobaatti gurmeessu abbootii seeraa irratti ramadu hojiin inni kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudhaaf. Teedroos Tolaatii oduu kana kan gabaase. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti hojjetameen wal qabatee yakki mirga namummaa raawwate jechuun odeeffannoowwan dhagahamaa jiran ilaalchisuudhaan dhimmicha irratti dhugaa jiru hawaasa addunyaa hubachiisuuf mootummaan naannichaa biyyootaa fi dhaabbilee addunyaa akka seenanii ilaalan hayyamee hojjechaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Ministeerichi kana malees dhimmoota garaagaraa irratti ibsaa torbee kennee jira. Alii Daddafu. Ministeerri dhimma haajaa alaa dhimmoota haala yeroo ta'an kanneen olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti hojiiwwan raawwataman Itoophiyaan nageenya Afrikaa eegsisuu keessatti gahee isheen taphataa turte lammiilee Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa fi Yemen jiraatan kan gara biyyaatti deebi'anii fi akkasumas dhimma hidha haaromsaa irratti miidiyaaleef ministeerri haajaa alaa ibsa kennee jira. Dubbi himaan ministeera haajaa alaa ambaasaadar Diinaa Muftii ibsa kanaan Itoophiyaan olaantummaa seeraa naannoo Tigraayitti kabachiisuudhaaf sochii taasifte keessatti Ameerikaan dhimmicha qulqulleessuudhaaf ergama addaa gara Itoophiyaa erguu ishee himuudhaan mirga namoomaa naannichatti sarbame jedhamu akka qulqullaa'uufis Itoophiyaan eeyyama ishee kan agarsiifte ta'uu himanii jiru. Muummichi ergamaan pirezidantii Ameerikaa Baayiden as ergan as dhufanii ture. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wajjinis ittaanaa muummicha ministeeraa tiif ministeera haajaa alaa wajjinis marii adda addaa godhanii deebi'anii jiru. Haala olaantummaa seeraa biyya keessatti eeguudhaaf wanta hojjetamaa ture. Achiin booda immoo biyyatti deebi'anii ijaaruu irratti wanta hojjetamaa jiru. Keessattuu Tigraay bananii warri alaa dhufu warri gargaaruu barbaadan akka itti gargaaran mirga ilma namaa tuqame warri jedhanis mirga ilma namaa warra tuqe akkamitti akka addaan baasuu danda'amu irratti hojjechuun akka danda'amu walta haasaa godhamee ture. Achirratti Ameerikaan Itoophiyaa wajjin waltaatee akka hojjettu ergaan dabarsamee jira jechuudha. Haala jiru ilaaluuf dhufee qaallichi haala dhufu ilaalanii dhaggeeffatanii deebi'anii jiru jechuudha. Saniin achiin ala
Itoophiyaa fi Ameerikaan walitti dhufiinsa dheeraa waa'ee qabduuf walitti dhufiinsa kana cimsuudhaaf fedhiin guddaan gara Ameerikaa akka jiru ibsamee jechuudha. Dhimmi hidha haaromsa Itoophiyaa guddichi dhimma biyyoota sadeenii qofa akka ta'e Itoophiyaan yaada ishee kan ibsite ta'us himanii jiru. Hidha laga Abbayyaa irratti mariin biyyoonni sadiin kana dura deemsisaa turan ammallee akka fufu hin barbaanna. Dhaabni gamtaa Afrikaa immoo wanta kana akka dursu barbaanna. Qaamni biraas keessa seenuuf amma sababni isaa nutti hin mul'anne waan seenuufis hin qabu. Maaliifi wanta amma jalqabame kun daangaa gahuu qaba, inni dhumuu qaba waan jedhu qabna. So kanaafi warra afran biraa dhufanii ebalu keessa haa seenu, ebalu keessa akka seenu ka jedhu wanni jedhamu hin barbaachisu. Ammaaf yoo barbaachises haala inni itti hayyamamu wanta jiruuf achirratti ibsine jechuudha. Nageenya biyyoota Afrikaa eegsisuu keessatti gaheen Itoophiyaan bahaa turte olaanaa ta'uu marii mana maree dhimma nageenyaa gamtaa Afrikaa wajjin Itoophiyaan taasifteen dhimmichi Itoophiyaan olaantummaa seeraa biyyoota kanneenii kabachiisuu keessatti qooda olaanaa bahaa akka turte kan himame ta'us himanii jiru. Dhaabbicha Afrikaa keessatti nageenya eeguu irratti Afrikaan maal hojjetaa akka jirtu, rakkoon jiru maal akka fakkaatu jidduu kana haasofni godhameera. Achirratti illee Itoophiyaan kalooftee Afrikaan nageenya eeguu irratti wanti ishiin hojjetaa jirtu gaarii ta'uu isaa haa ta'u malee achirratti loojistikiidhaa fi maallaqni dhirdhatee akka jiru, koovidiin akka rakkoo uumaa jiru himamee jira. Haa ta'u malee Itoophiyaan nageenya biyyaa eeguu irratti, tasgabbii biyyaa eeguu irratti gaheen isiin qabdu guddaa ta'uu isaa. Kana dura Koongoo irratti, Laayibeeriyaa irratti, Saawudii maaloo eenyu Suudaan irratti, Somaaliyaa irrattis gahee guddaa akka taphataa turte himameera jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa fi Yemen jiraatan dhiyeenya kana waliigaltee Itoophiyaan taasifteen lammiileen 1283 gara biyya isaaniitti kan deebi'an ta'uu himanii jiru. Torban kana keessa namoota qorannoo vaayirasii koronaa taasifamuuf 4 keessaatii nama tokko irratti vaayirasichi argamaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Torban kana qofattis lubbuun namoota 119 dhibee kanaan darbu ministeerri fayyaa ibsa dhimmicha irratti koomishinii poolisii federaalaa waliin har'a kenneen ibsee jira. Dabalata oduu kanaa qabna. Weerarri vaayirasii koronaa akka biyyaatti garmalee dabalaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Torban kanatti hangi qabamuu namoota 120 yookaan namoota 4 keessaa namni tokko ta'uu ministeerichi ibsaa koomishinii poolisii federaalaa waliin ta'uun baasee ibsee jira. Torban kana qofatti lubbuun namoota 119 dhibee ኮቪድ kanaan darbu ministeerri fayyaa ዶክተር ሊያ ታደሳ ሂመኒሩ እንግዲህ የሀገራችን ወቅታዊ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሁኔታ አሁንም አሳሳቢ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። Haalli COVID-19 biyyi keenya irra jirtu sadarkaa addeessaa irra gaheera. Haalli vaayirasichaan namoonni qabaman dhibbantaa 20 irra gaheera. Kana jechuun nama 4 keessaa namni tokko vaayirasichaan qabama jechuudha. Guyyaa tokkotti namoonni 2000 ol ta'an vaayirasichaan qabamuunis torbee kana keessatti waan ta'edha. Torbee kana guyyaa 8 keessatti namoonni 13,000 ol vaayirasichaan qabamaniiru. Namoonni 191 ta'anis torbee kana keessa lubbuun isaanii darbeera. Kuni warreen dhaabbilee fayyaatti yaalaman qofa ilaallata. Asiin alatti hedduun jiraachuu danda'u. Namoota dhukkubichi itti hammaate meeshaalee argansuu fayyadamanis gara 600tti ol guddateera. Weerarri dhukkubichaa magaalaa Finfinnee keessatti garmalee dabalaa jiraatus magaalota biroo keessatti babal'achaa jiraachuu Dr. Liyaan himaniiru. Mootummaanis meeshaalee argansuuf oolanii tajaajilan ala turan suphuudhaan gara hojiitti deebisuuf hojjetaa jiraachuus himaniiru. Hunda caalaa yeroo ammaa kana namoonni vaayirasichaan qabamanii of eeggannoo malee hawaasa keessa deemaa jiran waan jiraniif hawaasni yeroo kamiyyuu caalaa of eeggannoo gochuu akka qabu Dr. Liyaan hubachiisaniiru. ችግር ምን እያዋጣሁ ነው? ምንስ በማድረግ ለመፍትሄው አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን ብለን ሁላችንም መጠየቅ አለብን። hojiin hojjetamaa jiru akkuma jirutti ta'ee namni dhuunfaa ani rakkoo kanaaf maaliin gumaachaa jiran of ilaaluu qabna. Furmaataafis maal gochuu qabna jennee of gaafachuu qabna. Maaskii malee warreen
mana bunaatti sirbaa bultan iddoo boo'ichaa mana cidhaa fi iddoowwan biroo deemaa jira waan ta'eef kanarratti deebisnee of ilaaluu qabna. Yeroo kanatti maaskii malee socho'uu jechuun dhuganii konkolaachisuu jechuudha. Kana malees namoonni namummaan itti hin dhaga'amne koovidiin qabamanii osoo jiranii adda of hin baasin socho'an waan jiraniif hawaasni of eeggannoo gochuu qaba. Namoonni akkas gootanis namummaan isinitti dhaga'amuun gocha kanarraa akka of qusattan jechuun barbaada. Hawaasni qajeelfamoota ittisa vaayirasichaa irratti bahan dagachaa jiraachuu kan himan Komishinarri Ittaanaan Komishinii Poolisii Federaalaa Malaakuu Faantaa hawaasa keenya dhukkubicharraa baraaruudhaaf hojiin seera kabachiisuun ni hojjetama jedhaniiru. Akka qaama seeratti seerri kana dura ba'e jira. Dambii 30 lakkoofsa 30 ba'es ni jira. Isaan sana giddu galeessi godhannee akkasumas biyyoota dhibee kana ittisuu irratti akka gaarii hojjetan muuxannoowwan garasii dhufuu danda'an illee yoo jiraatan walitti qabnee seera kanaan dura jiruu fi ammas wanti dabalamuu qabu jiraate dabalame akkamitti waan kanarraa uummanni baraaramuu danda'a isa jedhu hojjetamaati kan jiru. Inni kun guyyaa gabaabaa keessatti uummataaf karaa miidiyaatiin yookaanis karaa addaatiin ifa kan ta'u ta'a. Sanaa olitti garuu of eeggannoon uummanni hundi ofiisaa irraa kaase of eeggachuun itti jiraata jechuudha. Qaama seeraa san barbaachisu dhibee kanarraa of baraaruudhaaf. Dhimmoonni waan kana yoo hojjette dhibee kanarraan baraaramta jedhamanii ibsaman waan salphaadha. Waan salphaa kana hojjechuu dhabuun immoo gatii nama kaffalchiisa. Gatiin kaffalamu gatii lubbuuti. Hojiin qaamolee nageenyaa waliin hojjetamu kun hanga caasaa gadiitti kan gadi bu'u ta'us Komishinar Malaakuu Faantaa himaniiru. Hojii dhibee kana ittisuu irratti ministeera fayyaa irraa kaasee qaamolee mootummaan gurguddoon ittaanaa muummicha ministeeraatiin kan hoogganamu koreen waan kana hordofuun jira. Akkasumas kabajamoo muummichi ministeeraallee akkuma biyyaatti hojii waliigalaa hojii wal qabatee dhimma irrattis kallattii yeroo adda addaa kennaati kan hojjetaa jiranu. Akka ministeera fayyaa fi akka qaama nageenyaatti immoo poolisiin federaalaa poolisii naannolee hundaaf hin dabarsa. Poolisii naannolee hundaa wajjin iddootti wal quunnamu akkatti wal quunnamu qaba. Akkasuma macaasaa gajjallaa magandaatti amma hawaasa bal'aatti gahee hawaasni bal'aan dhimma kanarraa akka of baraaru taasisuudhaaf kan hojjetamu jechaadha malee bakka tokkotti rarra'ee kan hafu miti jechaadha. Walitti qabamni qaamolee mootummaanis ta'e kanneen birootiin taasifamu of eeggannoo cimaadhaan gaggeeffamuu akka qabuu fi waajjiraalee keessatti sochiin noo maask noo saarvis jedhu osoo hin dagatamne cimee itti fufuu akka qabu simanii jiru. Daawwattoota kanatti aansuun ammoo odeeffannoo biizinasii guyyaa har'aatti kan isin biraan geenyu guddisaa jamaatu isinitti hima. Guddisaa bakka nagaan dhufte. Bakka nagaan nuti deemnu. Odeeffannoo